Marin. Kristina abbati namni jedhamu maal jedhama simbira? Injuru. Maa tokkuma? Kristina abbati namni jettani? Injuru. Inni gaafa mucaan dhalatu abbaa fi haadha qofa guddisa. Mucaan ni dhalata maqaan inni baafi abbaa haatiin jira dhumatti. Nu bira amma fakkeenya abbaa fi haatiin dhalatu miti akka keenyaatti jechuudha. Hiriyaa isaaniif yookaan nama dhalataniif Kristina abbaa jedhanii kennu. Yaani beekaa ijoolleen ni jiru uummanni nu bira waa harkiin jiru saayinboota akka jiran Kristina naatillee ni jirti ni jira mire. Ani mucaa keessanii Kristina abbaatiin taa'ee deemi. Guys, wal gargaara. Akka keessanitti jira taanaan. Guys, let's go share godha. Malu mana ya garu. Family ko. Nangunan namidattani. Challatti raachun keessa. Guys, share godha. Guys, timing. Makiatis nama undandingi malida. Firam zemadilla. Wallahi zamadi ni jira garu drive namun kudin gis taka ni bahan ni sena ni parakosa ni bahan. Saya tu kam tidabda. Aku pernah tak kam tidabda garu. Biar tak kau pasal tu gemashi lihat kan dah. Muka. Ati ceritanya di Filipo Cairo jestam. Ati ceritanya di Filipo Cairo jestam. Cairo jirta? Saya akan juru berbaik dere. Akasitina lolin mami ni nanti gafar. Jadi akasi. Guyyaa xiqqee baay'ee xiqqishoo naaf diyaasporaa ta'uudhaaf. Dhugaa rabbii. Eessa deemuuf? Amma hidhi hunda keessanuu sarpiraayiz girti. Laayitii mana kee gaariidha maakisha. Kan roomaantikiitiin dhiyoo kana galchite. Hoji garsiisa. Eessi. Silkii kana jabeessi haa? Pinkabang mama. Jalala bofigu silandursa gunguma jiraachuun godaannisa atis murteeffadhu har'a kaasi bagaan uute pongaaf. Yoom situ geeffattu nuree biyyattamee ammaa godhame. Namni humna qabna akkasumatti yaa. Guys, taaptaa godha. Humna agarsiisuu qabna turre. Guys, taaptaa godha hundi keessan. Ati Arabbii hari qabdaadhu nama raachisiin tiktaa kanarratti nyaata gubadhee xiqqishoo oobsi mee kanamni nyaatasi. Xiqqishoo oobsi. Wayi. Baay'ee obsi qofa akkanaan nu jenni. Daabboodhaan nyaadhu bakka daabboodhaan nyaadhu. Daabboodhaan immoo maal rakkoo qaban yoo tun argatame nyaadhu daabboodhaan. Daabboo qofaan nyaatiin maalitti daabboodhaan nyaadhu jedhe. Mana gubaa irratti guys. Ammallee na gubaa jiran jee. Qircaa jechuun maal jechuudha? Qircaan qircaadha. Nanni waan biraa natti fakkaate kukkuu nanni dhugaa guys. Guys let's go share godha kamiin guys. Gara laafuun homaa tokkoon fayyadu raachuu eegwaatu duruu gara laaftee waan baay'ee keessa darbite. Jireenyaan daaluu koo dhugaa rabbiyaatti na beekta bakka waan baay'ee keessa darben gara laafee. Guys, jireenyaan daaluu pinnaa godhaa. Gara laafuun homaan godhu raachuu koo nu jalaa miidhamtee. Pinnaa godhaa jireenyaan daaluu. Jireenyaa kiyyaadhu jiraadhaatti dhugaa rabbi. Maaki. Guys, wal gargaara. Makfira. Inshallah makfira mina waru sen bari soje iyaka. Tantu siabi. Eenyu dhaabbaan.
Yuu qaxxaa. Wanta si adabame raajii si adabame. Kaariyaan tokko nafa maaki? Kaariyaan tokko nafa. Kaariyaa tokko nyaata. Najjeetu barbaade wallahi laazim oromo. Maqaa abbaa eenyutti maqaa eenyutti. Atis daabboo nyaadhu. Maaliif ani qaxxaamne? Ndi Makfira Hussein jedhamtaa maqisha. Minawwar Hussein. Minawwar Hussein. Minawwar Hussein maqaadhuma abbaa keetiiti moo amma? Minawwar Hussein Bariisoo itti ida'ama malee dhuma. Maqaan abbaa kee qobaasaa eenyudha? Abbaan kee qobaa. Minawwar. Minawwar. Achi Makfira Minawwar Hussein Bariisoo. Bariisoo. Eenyu Bariisoo Ahmed. Bariisoo Naasi. Bariisoo. Bukiidhaaf latti shawaadha. Ta'e baawwan ajaa'iba qabu. Asiin Bariisoo hidhaa jedheenii. Raashee mee dalagaa waan biraa dhiibsiti adabbii beeku. Ashi Makfira Munawwar Hussein. Makfira Munawwar Hussein Bariisoo. Achi booda. Raashee adabbii keessa adabamu moo akkamii amma? Koy attarraa deemna waamadhu. Maa xaarraata? Daluma taqilaalaa uqatiidhaaf. Maaliif laara kun gawurii? Ashi. Share good. Okay. Makfira Munawwar Hussein Bariisoo Ahmed. Wayini maaki bakka nyaatiin qaaraa dhiifamadii famarraan fadheen ishii gifti ko nyaatiin bakka nyaatiin ishii amma koomentiidhaan itti himu gaa'is irraan fadheen dhiifa gaa'is waan filaawarii gaa'is filaawarii tokko gaa'is waan filaawa wanti afaan irraan fadheen hin galee sanatti himtanii turtan Mee bannaataa wal gargaara kuma shan naa guuta. Wallahi kuma shan guutaati. Akkatti macaacaqee akka hanfuutatti. Nama akka wallahi hanumaa qabu. Guys wal gargaara. Mina nas pararrai. Sana guddee maal sinaftuu qoy. Guys kuma shan 5,000 saxoonyesti. Saxoonya 5,000. Kristinaan qabdu siin maakiisin maalidha masin bira? Maari. Kristina abbaati namni jedhamu maal jedhama sin bira? Injiru. Maa tokkuma? Kristina abbaati namni jettanii? Injiru. Inni gaafa mucaan dhalatu abbaa fi haadha qofa guddisa. Mucaan ni dhalata. Maqaan inni ba'aa fi abbaa haatiin jira dhumatti. Nu bira amma fakkeenya abbaa fi haatiin dhalatu miti akka keenyaatti jechuudha. Hiriyaa isaaniif yookaan nama itti dhalataniif Kristina abbaati jedhanii kennu. Yaa'aniin beekaa ijoolleen ni jiru uummanni nu bira waan harkiin jiru saayinboota akka jiran Kristina naatillee ni jirti ni jira mire. Ani mucaa keessanii Kristina abbaatiin taa'ee deemi. Guys wal gargaara. Akka keessanitti jira taanaan. Guys let's go share godha. Namni hidhattanii callaltii raachuun keessa gaa'een share godha. Guys timing maakiyaatiis nama hin dandeenye maalidha firan zamadella. Wallahi zamadiin ni jira garuu drive naamun godhangis takka ni baanni seenan barra koosani bara. Fira tokko akkamitti dabdaa? Ati fira takka akkamitti dabda garuu? Biyaan takka qofa sun ግማሽ illee akka ni dabda.
ካይሮ ጅርታም ጅርተኒ ፊሪኮ ካይሮ ጅርታም ካይሮ ጅርታ ኤሳ ከም ጅሩ በርባድሬ አካሲቲና ሎሊን ማሚኒ እናቲ ጋር አርኪቱ ጀክ ያከሰ ጉያ ጥቅ ባይዘዊ ጥቅሾና ፊ ዲያስፖራ ተውዳብ ዱጋረቢ ኤሰዴሞ amma hini munda keessanuu surprise girti qishonnaa fi diaspora ta'u Amerikaan miti sanaan munda keessanuu leencaan isinirra daddarbaa jechuu deeme jalqaba garuu anaaf miti maki rakkoon hin jiru yaadin wii makwaan biraa erga gohe geenyi sirrees ergi nama deebnee taphannuu tiimiidhaan ganda biraa deebi